kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota numee tuubaa akkam nageenyi keessan baraadhaa kan biyya alaa fi biyya keessa jirtan bakkuma isin jirtanitti nagayaa fi kabajaan jaalalli ani isiniif qabu isinaa dhaqqabu jechaa guyyaa har'aa oduu biyya keessaa gaggabaaboo qabadhee isinii dhiyaadheen nafaana bu'aa isiniin jedham. Lammiileen Itoophiyaa Saawudii fi Beerut turan 437 har'a biyyattiitti deebi'an. Ministeerri Hajaa Itoophiyaa akka ibsetti lammiileen Itoophiyaa kun buufata xiyyaaraa idil addunyaa booletti aangawoota olaanaan simatanii jiru. Lammiileen har'a galan 293 Saawudii irraa 144 ammoo Beerut irraa ta'uun ibsameera. Ji'oota darban lammiileen Itoophiyaa biyyoota baha giddugaleessaa garaagaraa keessa jiran biyyattiitti deebi'uuf fedhii qabaatanis qaamni isaan qaqqabuu dhabuun dararamaa akka jiran iyyachaa turan. Turbaanota darbanis lammiileen dhibbaan lakkaa'aman gara biyyatti deebifamanii jiru. Mootummaan amma seeraan alaa bara aangoo isaa fixatee hidhamtoota isaa jala jiranitti gargaaramuun qondaaluu fi miseensota ABO hidhatti guuruu itti fufee jira. ECBO'n onkoloolessa 22 bara 2020 akka gabaasetti PP'n hidhamtoota yeroof ajajuun qondaalaa fi miseensota ABO hojii dhaba irra jiran badii takkaan maletti bakka hojii isaanii irraa qabsiisee hiisisuu itti fufe. Haaluma kanaan onkoloolessa 21 bara 2020 qondaalli ABO Sabboonaa Asfaa'uu waajjira ABO kutaa bulchiinsa magaalaa Qaaqii Qaallittii keessaa kan hojjetu badii takkaan maletti poolisii magaalaa Finfinneen PP'n ajajuun qabamee akka hidhame oduun arganne ifa godha. Yeroo ammas buufata poolisii sadaffaa yookiin Maakalaawwitti hidhamee jiraachuu isaallee himame. Bifuma wal fakkaatuun shaggar kibba lixaa oonaa ammayyaa irraa har'a onkoloolessa 22 bara 2020tti waraanni PP'n ajajamu qeerroowwan lama Geetaachoo Raffisaa fi Tafarii Zarfuu warra Liiban jedhaman mana jireenya isaaniitii qabanii fuudhanii deemaniiru jechuun maddeen keenya gabaasanii jiru. Qeerroowwan kunniin oonaa ammayyatti koree hojii raawwachiiftuu ABO ta'uun hojjechaa turuu fi yeroo adda addaattis hidhamaa turuun oduun arganne ni ibsa. Addatti qeerroo Tafarii Zarfuu hidhamuyyuu erga ba'ee reef ji'a tokko guuta jedhu kanneen ibsan keessa beekan. Waltajjiin ajajoota humna aadaa gaggeeffame irratti ajajoonni humna aadaa poolisii Oromiyaa gaafii jajjabduu gaafatanii jiru. Tokkoffaa Jawaar Mohammad hidhamee biyyi kun biyya taate ittiin fufuu ni dandeessi. Gaafiin kun yeroo lammaffaaf gaafatame. Lammaffaan poolisiin aangoo yoomitti kaayoo paartii badhaadhinaa qofa galmaa ga'uuf hojjechuu itti fufa. Poolisiin maaliif paartii irraa walabatee hojjechuu dadhabe? Sadaffaan gaafiin uummanni Oromoo gaafachaa jiru maaliif deebii dhabe? Afuraffaan mootummaan wayyaanee akka injifatu yoo barbaade nama qeerroo waliin wayyaanee Maqaletti galchee Jawaar Mohammad hidhaa irraa hiikuu qaba. Gaafiin kunis yeroo lammaffaaf gaafatame. Shanaffaan mootummaan harka keenya ibiddaan qabachaa jirra dhaabbachuu qaba. Jaaffaan humni aadaa poolisii Oromiyaa kan uummata Oromooti malee kan paartii badhaadhinaa miti. Mootummaan akkasitti hubachuu maaliif dhabe jedhan. Torbaffaan mootummaan heera biyyattii yoo cabse uummanni heera biyyattii akkamitti kabaja? Saddeettaffaan qeerroo mirga uummata Oromoo falmaa jiran malee wayyaanee araakkiiloti deebisuuf miti. Mootummaan maaliif haala kanaan hubachuu dadhabe? Gaafii qeerroo deebisuu dide. Ajajoonni poolisii gaafii kana gaafachuun aantummaa uummataaf qaban agarsiisanii jiru. Gaafiin kun sirnicha keessatti muddamsuu uumuun sirnicha raasaa jiraachuu maddeen keenya qulqulleeffannee jirra. Dhaabbatni gaazexeessitoota daangaa malee riippoortaris Wiizaawut Boordaris damee Swiidin pirezidaantii Eertiraa Isiyaas Afwerqii aangawoota biyyattii biroo 7 irratti himata yakkaa namoomaa dhiyeesse. Dhaabbatichi himannaa kana kan dhiyeesse abbaa alangaa biyya Swiidin jirutti yommuu ta'u mootummaan Eertiraa gaazexeessitoota lammummaa Eertiraa Swiidin qabu Daawit Isaak bara 2001 irraa hanga ammatti dhoksatti hidhuu isaatiin. Akka dhaabbatichi jedhutti gaazexeessaan kun addunyaa irratti gaazexeessaa waggaa dheeraaf hidhamee jirudha. Dhaabbatichi himannaa dhiyeesse kanaan aangawootni Eertiraa 8 kun Daawit butanii hidhuun dararuu fi achi buutee isaa dhoksuun akka qorataman gaafate. Dhaabbatni gaazexeessitoota daangaa maleeyyii kanaa bakka bu'uun abbootii seeraa lama himata kana kan mana murtii Iskoolaam jirutti kan dhiyeessan yoo ta'u, pirezidaantiin Eertiraa waggoota 27 Isiyaas Afwerqii ministeera hajaa alaa haqaa fi odeeffannoo dabalee aangawoonni ol'aanoon 4 keessatti argamu. Obboleessa gaazexeessaa waggoota 19 hidhamee jirutti bana badhaafame maal jedhe? Badhaafamaan Noobeelii nagaa ogummaa abbaa seeraa ta'an Looreet Shiiriin
Ibaadiin aangoon isaanii aangumma guddaa ta'uun namootni Daawitiin hidhamanii waggoota 20tti siiqaniif isa dararaa jiran yakkaan himatamuu qabu jedhan. Daawit Isaaq ogummaa isaatiin gaazexeessaa yommuu ta'u kan dhalate Eertiraa ta'uu isaatiin lammummaa biyya sanaa qaba. Baqatee ergaa biyyaa bahe ammoo biyya Swiidinitti lammummaa argateera. Daawit bara 2001tti waggaa 19 dura biyya isaa bilisummaa argattetti deebi'uun gaazexeessitoota riifoormii leellisuu seetittuu jedhamu maxxansuu eegalee ture. Fulbaana bara 2001tti duula mootummaa sabaa himaalee ofiin dhaabbata irratti baaneen Daawit butamee achi buuteen isaa dhabame. Waggoota 19 darbaniifis maatii isaa ta'uun abukaatoon isaa arguuf hin ayyamamneefi. Rogeeyyiin Eertiraa gamtaa Awurooppaa komatan bakka buutota yuunii fi Swiidin irraa isa arguuf dhiyaates fudhatama akka hin arganne. Yeroo dhumaatiif Daawit lubbuun akka jiru kan beekame bara 2005tti gaazexeessaan Daawit naannoo gammoojjii kaaba galaana diimatti hidhamee jira jedhamee akka abdatamus dhaabbatni kun ibsee jira. Himanni dhaabbatichaa RSF'n dhiyeesse kun hogganoonni haqaa Swiidin namoota hidhaa fi dararaa gaazexeessaa Daawit keessaa harka qaban Swiidii yoo dhufan akka qabaman yoo barbaachisaa ta'e ammoo ajajni idil addunyaa bakka jiranitti akka qabaman ajajuu akka bahu dhiibbaa gochuufi. Mootummaan Eertiraa maal jedha? Mootummaan Eertiraa gaafii gaazexeessaan kun akka hiikamuufi yookiin maatii fi dhaabbileen idila addunyaa akka isa ilaalan gaafii torbaanota dura dhiyaateef ture kufaa taasisee jira. Haala qabatamaa gaazexeessaan Daawit keessa jiru ilaalchisee homaa kan hin jenne mootummaan Eertiraa gaafii kanaaf deebii kenne gamtaan Awurooppaa Eertiraa keessatti jijjiirama fiduuf yaalaa tureef milkii dhabuu isaa ibsee jira. Jijjiiramoota 5 lammiilee Eertiraa arguuf fedhan gaafii dhiyaate kanaanis gidduu seentummaa balaa qabu ittiin jedhee jira. Dhaabbanni Reporters Without Borders gabaasa waggaa 2020 World Press Freedom Index walabummaa pireesii kan bara 2020 biyyoota addunyaa sakatta'ee 180 keessaa Eertiraan 178 kaahee jira. Kabajamtoota fi dhaggeeffattoota numeetoob oduun guyyaa har'aa qabadhee kanumaan goolabaa haga oduu biraatiin walitti deebinutti nagayaan turaa isiniin jedha.